gala gala si fudheni mala injirumsi nala dagachiistu muku danga koi mala si kabadden dema dio fielala si walina figa tayarti figa barsisa boharsi lokata mulisi Ada dula sena kapso kaneenyummaa atiidhaan dabaalee galabaannee deemna daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyee gala gala si fudheni mala injirumsi nala marru kooti gala bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti gala aartii kooti gala Daabbo muuzii ol keekaa gadda barsaa zayitiinoon badee akka lammaa magarsaa akkamitta wal keessa kayaa nyaadda daabboo muuzii yaa Waaqayyo biyya kanaa fuudhi Awustiraaliyaa na buusii gaafa wayyaan aduutti baafadhu teknooloojiin itti roobsinaa bokkaa xiiqiin an qabsiisinaa yookaan kaan aadaattan sokkaa intalo kottu al tako idudi kottu wal keessa kaa nyaata dilee kottu Ini huli kego, nama garate fakada, oh siapa? Nyadu, si cufe, saya kalau tu si cufe, anaknya tu kuma kena cufe, oh minar kabut, olkia kadi nyada, olkia gashati, dah bom muzi olkia gashati, nyada adalah radio orang lagi apa ni, oh. Nyad, olkia sesiakan. Nyadu? Pakai kau dendai nanti tu, nanti. Ati mebe, erga zaiti mana tibite, wakamik. Zaitiin erga mana keenyatti bitame barana zayitii erga bishaaniin ani ergani ittoo bishaaniin hojjechuutti ka'e akkamitti nyaachaa jirta ammati maal bishaanni utti guddate immoo bishaaniinu gaarii nyaachaa jira maal ta'e jabbii gurguree bitaareen zayitii Oche kana keetaa nyaata waan barbaadde kee gurgurii biti zayitii akka manatti bitamu barbaadan ani bishaan sana nyaadhee hin jiraadhu kana booddee hin jiraattu nan gala haadha kootti hin galu anumtu galisiin jechuu fedhee xiqqoo ishee afaan qorrara etubati galuu dhiiftee yoo anumtu nan gala mana warra kooti galuun koo nafti dhiisee asuma keetti dhiisee hin gala mana warra kooti daabboon asitti xiqqaate ol kee cuubdee nyaattu hin xiqqaate ol kee gashitee nyaattu nyaadhaa jedhan wachumarra oh noora fuula haadhaadha gulmuu maalu kanuma nukkatti qabuu dhufe yoo ol gashii qajeellaadha kunumtu oh waa tokko oh noora
Ah. Nagartu. Naguma. Naguma. Mari wanti teo. Naguma. Gaarii daaree barasiyan. Miti lakki. Waa'ee keessanii fi karaa dheeraa fagoo irraa deemnee dhufne. Waa'ee makkoo fi. Waa'ee keessan waan baay'ee dhageenyeetudha kan waan adda addaa qoqqoranne waa'ee keessan. Isaa isin gaafachuu fi gaaffii tokko isin gaafachuuf hin dhufe waa'ee keessan dhagee. Waa'ee koo maal dhageesse karaa dheeraa dogoggorteette nama biraa dha. Dogoggorre isinuma isin miti isin abbaa qabeenyaa miti waan baay'ee dhageenyee dhufne. Abbaa qabeenyaa miti isin. Tole. Dhuguma innoo. Kanaaf jechaadha waan tokko isin gaafachuuf hin dhufe. Kottu kan oolu. Tole. Maal jettee? Kana haadha manaa koo maal jiru? Bakka kana taa'ee. Kana irra taa'e. Maali? Dadhabsiisaadha karaan baay'ee dadhabsiisaadha. Naguma dhuftanii? Naguma. Kan warra laa. Iddoo keessa warra dhiqoo. Oofu. Anuma abattee waan deemtee isinumaaf jecha. Nama magaalaa fakkaatu Tibiliijii irraa ilaalu. Akka asitti jirtan waa'een keessanii baay'ee asaama. Akkasin abbaa qabeenyaa taatan akkasin qabeenya guddaa qabdanii baay'ee asaama karaa namoota tokkootiin. Egaa waan kabajaniif baay'ee ulfaadhaa isiniin jecha yeroon keenyas baay'ee deemaa waan jiruufi Wadaabatu. Isin dursuu hin barbaadu. Gaaffii tokko kan isin irratti deebii laattan hin barbaada. Isan isin gaafadha amma. Ani odeeffannoon sassaabbadhee dhufe akka waa'een keessan bakkeetti dhaga'amutti isin nama qabeenya guddaa qabudha. Abbaa qabeenyaati. Qabeenya keessan illee tilmaamameen dhumu hamma jedhamuttidha. Waa'een keessan bakkeedha kan odeeffamu. Mee isin qabeenya isin qabdan hammami waa'ee qabeenya keessanii nutti himaa. Egaa dhuguma itti abbaa qabeenyaadha. Abbaa qabeenyaa naan jedhu achi gamana abbaa qabeenyaa naan jedhu egaa maqaa mucaa koo sangafaatuti qabeenyaadha. Kanuma qabeenyaa naan jedhan malee waa qabaadhee miti. Amma isin qabeenya homaan qabdaniire? Qabeenya maaliin qaba? Butaantaa waan ittiin bitan dhabnee rakkachaa irra ani qabeenyi koo qabeenya hin hore dhugaama isaa dubbachuu fi ijoolleen qabalaaman akkas maqaa isaanii bifa isaanii illee hin beeku. Kanaas kottaan jira malee olii isaan beeku. Ilaa ishee tokko bira adaadaa isaanii bira ijoollee sadii jira. Tokko immoo liqiin laadhe nama sadii immoo namaaf. Afur immoo asuma jiru ijoolleen lama immoo wanti maal inni buraayyuu moo jedhan buraayyuuti. Achi inni tokko artistii ta'eera. Inni tokko immoo waaqayyoof ta'ee tajaajilaa ta'eera. Isa artistiin na gubeera manna. Artistiin maal jedhaman? Artistii? Inni artistiin suni mana kiraa inni kaffalaa bachite artistii Oromooti moo jedhe. Oromooti artistii kaffalaa. Tolee erga akkas ta'e ijoollee baay'ee erga qabaattanii ijoollota kana keessaa kan barsiifattanii eebbisiifattan qabdu. Egaa yaada gaarii qaaftee ani torba ol eebbiseera. Ana torba ol eebbiseera amman. Yeroo akkasiin jedhu immoo ijoollee miti. Dhagaa bu'uuraa mootummaa mana barumsaa dhaabuuf as nu dhaabuu fedhee nu dhaabanii dhagaa bu'uuraan ala torba eebbisiise malee ijoolleen eebbisiifadheen qabu. Akka jiranitti kan fooyyeeyyuu warra buraayyuu jedhan sanan kan fooyyee mana koo kee beeru isaan malee hin jiru. Tole ijoollee eebbisiifattanii erga hin qabaanne meesin midhaan gaafa qottanii kuntaala meeqa galfattu? Hammam galfattu midhaan? Akka OBN itti moo akka BBCtti sitti more? Akkuma BBCtti natti hima. Tole egaa akka BBCtti taanaan immoo dhugaama isaa dubbachuufi amma nuni araddaa kanarra kuntaala 3 facaafnee kuntaala 2 gashachaa. Nu nyaachaa jedhana. Tole baasaan jiru jechuudha. Baasaan jiru. Maalifidha sababni isaa bokkaatu roobuu dide moo xaa'ootu dhabame? Kunoo xaa'oo wallaalle manu gatii xaa'oo wallaalle xaa'oo miti gatiin xaa'oo addan bahin jira garuu roobatu roobaan jiru amma bokkaa dur teekinooloojiidhaan isinii roobsina bokkaa kanaan roobsinaadhaan maaf roobsarree amma giiftii baatu biqila farsoo masqalaa aduutti baafate moo maaliif roobsine amma bokkaa mata xibachuu dide lafatti kana xibachaa hin jiru. Garuu ma dhugaama isaa dubbachuufi amma warreen gaddaa OBN gama sana dhufee deebi'eenaan gamni suni boqqolloo malee homaa tokko baasuu dide.
Otoo keenya gamanas dhufeen jechuu barbaada. Amalee lafi keenya homaa tokko baasaa hin jiru. Baay'ee nama dhiba. Mee erga jijjiiramni kun dhufe midhaan akkamitti facaasaa jirtu? Erga jijjiiramni dhufe wanti jijjiiramni hin jiru. Midhaan amma durii akkuma aadaatti akkasitti facaasaa ture. Erga jijjiiramni dhufe immoo akkasitti facaafne akkasitti gara teellaa kanatti facaasaa erga jijjiiramni dhufe. Kana dhufee miti jallisii illee jallisii amma durii akka aadaatti bishaan akkas jallisnee karaarraa qabnee jallisnee amma garuu erga jijjiiramni dhufe ammayyaa hin qabne jireenyi kunis sababii nu gubaaruuf guyyaa dhugaalee galgala firashii irrattis jallisaa kana malee jijjiiramni jira kan biraa immoo maal seeti amma erga jijjiiramni dhufe dubartoota reebaa hin jiru inni dubartoota nu reebaa amma erga dhufee waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii dhufe dubartootatti qonxoxaa hin jiru nuun tumachaallee hin jiru maali kunoo ishee dhaabeen sobaan qimmiidaa hin jiru dubartoota nuun qimmiidaa hin jiru. Uumama ishee dullaalaan akkasumatti hin dhoofne akka ishee lubbuu ishee hafuutti itti dhoofna malee qimmiidhaan jiru. Amma immoo kan naaf galee gaaffii hin qabu. Akkamittiin dhimmi dubartootaa fi daa'immanii jiraate akkamittiin dhimmi dargaggootaaf jaarsolii dhibeedha naannoo kana keessatti. Kuni isin duwwaa miti numatti iyyuu gaaffiidha. Kuni gaaffiin keessan ammaa kun gaaffii hunda keenyaati. Mee isin baadiyyaa kana keessatti karaa fayyaatiin gorsi isin argachaa jirtan maal fakkaata? Dhimma fayyaa irratti tajaajilaaf gorsa isaan isinii kennaa jiran maal fakkaata mee akka naannoo kanaatti? Oofuu dabbaako oofuu as deemne hin cabu as deemne hin cabaadhu ol deemne hin cabaadhu maaloodha yoo tifliijii irraa ilaalle hin cabaadhu yoo moobaayilii irraa ijoolleen nuti agarsiise hin cabaadhu amma deen gadaadha manaa koo magaalaatti mataana bowwaafatee naan magaalaatti ergee qoricha naa bitee ergee naani hin cabaa abbaa manaa kee jalaa hin cabaatii. Faashaa kana garrii fi kennii fedhanii faashaa itti na ergan mataa cabsaa hangaruu kan na ergan doktoroonni keenya kun ani amma akka kootti gaaffii kan natti ta'e dhimma qaama saalaa irratti A+ fidanii mee isa kana irratti immoo F fidanii moo maaliif ol keessa nu jalaa fuudhuu hin jedhee mala anaa naa galaa hin jiru isa kana irratti amman kunoo du'aan jira garuu immoo darbee qulqullina irratti gaadheen gadda baddaama kana keessa haala akkasuma kanuma keessa ganeessa deemanii dhaqaatii muuxannoo warra magaalaa irra jijjiirradhaan hin jiran. Achi qulqullinaan kan olii ilaallatu magaalaadhaan kunoo obbo Sobboo kan jedhamu kan jalaa kana jira. Isaa wajjin muuxannoo fudhachuu magaalaadhaan. Yeroo magaalaadhaan nu uummanni magaalaa jijjiiramee raabbu. Saaloniitti fincaanii bobba'u. Saalonii keessatti fincaan akkamittiin gama baadiyyaatti finna kanaa jedhanii itti yaadu. Dhufeen mana guddaa keessatti boolla achii gadi. Boolla meetirii 6 gadi qonnee saalonii keessatti bobba'uutti kaane guyyaa 2 burree galu. Ajaansaaf tisiisi manaan wariitee hoshiinaatti galle nuun. Ajaasaan nu bite. Kana dhubee miti gaafa. Amma magaalaatti immoo kan nu hubannee dhufne bishaan qulqulluu dhugaa jedhanii bishaan qulqulluutti qoricha naqanii dhufu. Egaa nunis maaf qoricha itti nanneen dhunnu jedhanii qoricha taayifoodii itti naqee mana keessa jira qoricha taayifoodii jira qoricha taayifoodii si'atti nannee dhunnu. Garaa kaasaansa mana fincaaniif mana guddaa gidduu nu bulche. Mana fincaaniif mana guddaa gidduu bulaa ture. Maaliidha kun dheeroo itti yaadu naa dhufuu didelaa jijjiiramicha wajjin warra rukutelaa. Kan biraa amma nun qulqullina kan jedhu minaan amma qodaa gaarsiidhaan irreen miidhina amma kan biraa kan kana jedhamu nyaata babbareedaa immoo nyaadhaa jennaani ituu daabboof muuzii nyaatinaa jedhanii dura ajaaksiidhaanii makaroonii miicina nyaachaa ture qulqullina irraa ofedhe kanuma luu barreerraa egaa ijji madamchaatiin jedhe kan. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhibaa. Mee haalli nageenyaa keessanoo maal fakkaata maalirra jira? Nageenya keenya iddootti kaasaa jiru nageenya keenya mucachaachisee kuffisaa jiru jijjiiramicha ijoollitti bidaan jirre zayitii kana qullaa keenya arcummee ittamuu dullaa ittamuu haadha manaama ijoollitti qabdii nuti baadde. Garuu baadheen gaddattoo kana akkas nuun jedhan namni baadayyaa rakkateera. Zayitii hin qabu inni qabu birrii xiqqoo kaffalee fudhatu inni hin qabne immoo toluma fudhatu zayitii kana warri ijoollee qaban baay'ee qaban immoo lama fudhatanidha amma ijoollee baay'ee qabatan bitee fi inni 2 fudhatu jedhanii turan kanaaf uummata baadiyyaaf zayitii yeroo fedhu
Garuu gaa OBN tu gabaas. OBN tu gabaas. Amma dhugaa akka inni ta'e gaa. Inna beeku. Kan biraa immoo la. Qaala'insa kana qaala'insi kuni uuman ajjeefachaa jira. Amma dheengaddaa haadha manaa koo wajjini haadha manaa koo wajjin gabaa deemnee mana nyaataa tokkotti gorree waan foon qabu ija lamaan tokko nyaannee baanaa innee haadha manaa wajjin hoteela magaalaatti gorree ol seennee teenyee waan qalaanqalaa kana lama nuu baaseen yeroo lama nuu baa takka eeggannee nuu fidanii qalaanqalaa dhagaa uumaa ishee darbee akka milikkita wayitti foon keera shunkurtii mata irra guutee irra malee nyaannee uumaa ishee nyaannee raannee yeroo gatiin isaa meeqa fidaa jennu haadhi manaa koo yeroo isaan deebisanii nutti himan gatii isaa haadhi manaa koo akkasuma kuftee bishaanumatti godhan immoo qorra bokkaan roobaa irraa natti bulluqe ofii wallaan haadha manaa koo akkasaatti bishaan itti naqanii kaasanii iddoo sana anti akkuma tureen of baree isa booda birriin harka heeru hin guutu ture birrii buddeen sana maalan godhe haadha manaa koo qabsiiseeni galee hoolaa gurgureeraa gatii qalaanqalaa magaalaatti deebi'ee kaffalee haadha manaa koo fudhadhee manatti gale. Kana jira laa jireenya keenya. Baay'ee nama dhiba. Haala baay'ee ulfaataa keessattuu. Mee magaalaan immoo isinirraa hammam fagaata? Konkolaataa jira moo miilumaan deemtu gaafa magaalaa deemtan? Konkolaataan keenya ishee makana. Kanuma fuunee deemna amma miilumaan deemna fageenyaan qabu laamma magaalaani. Kunoo asuma laa akkasuma baatee irratti laa kunoo asuma nargitai kunoo asuma deemsoo guyyaa tokko deemtedha. Guyyaa tokko duwwee deemtu. Haadha manaan koo qirab yeroo isheen qirab itti karaa deemtu hundoota jedhee ilaala qirab itti achi geesse deebiti. Achi geesse dhiyoodha. Akkam immoo haala nama gara magaalaa jiraatuuf deemsa guyyaa tokko jechuun baay'ee ulfaataadha. Akka naannoo biraa warra jiraataniif isin sababa itti bartaniif ta'uu danda'a. Kan salphaa isinitti ta'e malee deemsi guyyaa tokko baay'ee ulfaataadha. Mee gaafa miillaan deemtan kan guyyaa tokko deemtanii gaafa magaalaa geessanii qoreen miilla keessan waraanu of eeggannoo miilla keessaniif gootan akkami? Amanuun of eeggannoo miilla miti qoonqoo maafee gochaa hin jiru qoonqoo waa martin itti nyaachaa irra miilla immoo amanii ishee kanayyuu itti na wallaale miilli koo arran kaadhee yeroo inni magaalaa deemu itti beekee ittiin hin deemu. Aman akka kootti isatti qoreensi waraanaa jette qoree miti bismaara miilli keenya dabsaa deema karaa dabsaa isa karaa irratti keetti bismaara ta goona bismaara keetti ta yeroo goonu bismaara akkas dafa. Baay'ee jabaataadha. Jabaata nama biraa maan ol hordoftu obbolee keetiin nooraa isi duukaadhaayi. Ana duukaa illee miti. Ta'u ittiin deebinuure. Noora waaqayyo haal waaqayyo mana nu gootaniya noora kottaa mannoo kan waaqayyooti kottaa aduun kun iyyuu gaarii ta'antu asuma teenya'uudha. Maali? Saalonis hin geessuuf mana fincaanichi keessatti qonnee nuunu bakkee tataa irraa asuma ta'a kamaan kun yoom mana baate ganaa mana baate ala dhagaarra qullaa keessa hojii keedha iddoon hin jirretti bakka hin jirretti bakka hawaasni hin beeknetti iddoon hin jirretti maaluma waan ati mariichisu paartiin hin beekne nanatti hundeessaa ta'an paartii miti paantii waa'ee paantii hunaa waa'ee dhimma maalii jechaa? Kuni dhimma ati jettu wajjin waan tokko waliin ilaallatu. Kan nuti haasa'arru waa'ee qabeenya isaanii, waa'ee fayyaan isaanii maal fayyaan keessa maalirra jira, waa'ee fayyummaa, waa'ee nageenya isaanii, waa'ee qabeenya isaaniiti kan haasa'arru malee kanatti jettu kana wajjin waan tokko waliin argu wanti nu haasa'arru. Waa tokko sitti nama dhaggeeffatu. Ani nama siyaasaati waan ta'eef waa tokko na dhoksitee darbuu hin dandeessu. Akka nama shira qabu taate arraba kee irraa beeksisa. Yoo waa'ee misoomaa ta'es yoo waa'ee qulqullinaa ta'es yoo waa'ee nageenyaa ta'es utuu birbirsi jiruu miciree faarsu maaltu fide ana isaafis kan gaafatan innati jettu sirriidha. Isa kana walitti deebina waan gaaffiin isaan biraa qabuun xumuradha amma. Mee isin egaa gara boodaa irratti maal hojjechuuf karoora qabdu? Karoorri keessan maali gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti amma nuun gara fuulduraatti karoora nuun qabnu gara fuulduraatti deemuudhaas garuu gara fuulduraatti immoo karoorri keenya ammanii
boqqolloo qotuun barbaade kanadha karoorri koo gara fuulduraatti. Meesii na warra kana kunoo aktiivistii keenya mana isaantu bakka bu'ee waan maraasaa ana dubbachuu kootti nan gaabbe isaan maal gaafadha. Ammeettiini waa xiqqoo gaafadha. Haadha manaa bukkee dhaqee waan tokko tokkotti dubbadha. Wanta sila tuqa qabne tunyaan nuun jedha. Waa itti xaxalannu dhiibneen qabaa isin dhaqee ilaalee dhufa. Tole galatooma yaada naa laattan hundumaaf guddiseen isin galateeffadha galatooma. Tole nan dhufa dhala waasaa. Mee gara dhimma keessaniitti illee ba'a isin maqaan keessan eenyu ga'een hojii keessanii hoo maali? Hayyee maqaan kiyya dhaloota Addayyaasiin jedhama. Amma garuu shukkaatti jira shukkaa jechuun wanta. Ga'een hojii koo immoo sadarkaa dura taa'aa gandaatti dura taa'aa qotee bultootaa fi hoogganaa aktiivistoota ganda hundumaati. Akka dhuunfaa kiyyatti immoo paartii dhaabaa qaxaaraa jedhamu hundeesseen jira. Gabaa jedha kun jechuudha. Qaaxaa qaaraa oophaan hiikkaansaa dursa utuu hin hubatiin midhaan bakkee jiru calleessitee hin galchine jechuudha. Egaa waggaa 32 immoo akka dhuunfaa kiyyaatti paartii kana hundeesseen hoogganaa jira jechuudha. Hooggansa isaarra jira. Hedduu namatti tola. Akkas taanaan paartiin keessan irra caalaatti dhimma midhaaniif misoomaa irratti hojjetaa jechuudha. Hojiin keenya sanarratti hundaa akkam seete seerri poolitikaa akka bakkee dhaabatte haasoftus dudubbattus miti. Bishaaniin nama nyaatama poolitikaa jechuudha. Karatti baatus karatti lixus hin beeku. Maaliifidha? Ija poolitikaatiin yoo ilaaltu namni maalla utuu nyaatiin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wabiin dhala namaa nyaatan waan jedhamu sanarratti xiyyeeffadhee hojjedha. Boqqolloo tokko fakkeenya jalqaba yeroo sii kaasu jechuudha. Boqqolloo tokko maal godhu darbatu. Kunis sarbiinsa gargaara. Darbatanii boolla keessa buusu. Boolla keessa buusanii jedhan immoo biyyoo irra deebisu. Kana jechuun maal jechuudha? Hin gabroomsan gabrummaa ibsa. Erga gabroome qaamni miidhame sun immoo maal godha? Biyyoo sana ofirraa galagalchee biqilee mul'ata. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Fincila diddaa gabrummaa. Mul'atee ka'e immoo maaltu ta'a? Hin daraara. Daraaree damee horata. Damee horate jechuun mataan isaa immoo qabsoo isaa sanatti dhaloota hore, dhaloota guddise, dhaloota itti hore jechuudha. Kun maal jedhama? Dhaloota itti hore jedhama. Ergasiin booda immoo dhaloota sanaa wajjin immoo wal ta'e maaltu ta'a jedhamu immoo yoo xiinxalte firii godhata. Dhaloota sana damee sana horee wajjin ilmaa itti hore sana wajjin damee godhata. Firii baafataa jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Injifannoo cululuqaa akka dhadhaa galmeessu. Wantoota amma kana siime kun imala qabsoo boqqolloon tokko geggeessuudha jechuudha. Amma maalirra geenyeerra firii godhata. Inni kanaan dura darban qabsoowwan ta'a. Qabsoo addooftuun inni cimaan inni dhumaa erga firii godhatamu. Injifannoon kan wal saamamus iddoo kanatti baay'ee si ajaa'ibu jechuudha. Maaltu ta'a seeta? Eegga amma kanatti dadhabamee dafqee waggaa dheeraa wajjin ta'ee eegga dhufee booda firii kana eegga biqilchee booda injifannoo saasamu. Amma kanatti dadhabee garee firii ni baafata sana eenyutu dhufee fudhata? Eenyutu irraa nyaata? Alagaa dhufee nyaata. Alagaatu dhufee saamu. Injifannoo isaa dhuma meegaa zigirsaa keenya ni kana. Gochi sarratti tokko keessa baay'ee kana malee keessa buusu. Wanti addaa kan jiru immoo maal godhanii boqqolloo amma kana gurguddatu. Boqqolloo amma kana gahu. Boqqolloo ijji isaa amma kana gahu beektaati silatti. Boqqolloo kana fuudhanii maal godhatu taafisii xiqqoo hojii walitti makana. Sadarkaa isaa gadi buusan. Haa ta'uunis xaafii ijji isaa xixiqqaatti amma sana gatii isaa qaalii godhanii ol kaasanii boqqolloo ijji isaa gurguddatu gadi buusanii gabaa isaa xiqqeessanii gadi buusanii. Kun ana miti utuu namni du'e onnee qabaate nama du'e awwaala keessatti naarsu kun namni du'e du'ee boolla keessa naaru waa'ee kanaaf. Anis kanuma irratti
waa'ee isa aaree gubachuu duwwaa osoo hin taane paartii kan mirga kanaaf dhaabbatu paartii mirga kanaaf falmu hundeessee jira jechuudha. Paartiin kunis maal jedhama? Oqaadhaaramaa xoo jedhama. Gabaajeedha kun. Gabaajeen kana yeroo itti maali? Ofiif qaltee alagaa soortus amsirgumaan kee badeenamu jechuudha jechuudha. Tole haa ta'u. Kaayyoon paartii keessanii kun maali? Fakkeenya tokko si kaasa. Boqqolloon qofaa isaatti baaburumatti daasifama. Xaafiin mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Garbuun mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Qamadiin mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Sirna federaalizimii mirkaneessuu jechuudha. Sirna federaalizimii mirkaneessuu jechuudha. Dhumarratti gaaffishee dhumarratti sin gaafadhu diimokiraasiin akka dhufuuf maal gochaa jirtu? Waan biraa dhiisamu asuma fakkeenya si fudhachuu nan danda'a. Nama polootikaa waan ta'eef fagoo hin deemu. Qubni koo kun waaqota uume walqixxaa agarra. Amma namaaf atiyyuu tokko walqixxaa nuun. Chestiin koo amma chestii koo dingaa hin ga'u. Maal beektaa kun uumamumaan iyyuu uumama biraa akka uumamumaan iyyuu diimokiraasii wanti walqixxummaa jedhamu suni dhiisis isa dhiisatti. Nun teenyee namatti wal taphachiisnee ka'umaan malee waa'een diimokiraasii walqixxummaa jedhamu suni wal jajjabeessu. Dhuftee nuti sitti haru. Nuti sitti haru. Maali tuqultanii? Raawwateera qacarraa ta'e xumurreerra nuti. Isaanis yaada baay'ee. Anoo waan tokko ni mana kee kosii waan akkasii qulqulleessaa olee haadha manaa immoo sinuma agartee nyaata waama jiru handaaqqoo qaltee raattee keessummaa dhottee qaltee raattee waama minyooftuu kana isaanis asiifistii keenyaa sinis fagoo irraa dhuftanii jettee qalteetti garuu immoo galteetti garuu magaalaa dhatte maal godhu gaafatan mana riifatti fakkaata magaalaa madaqaa muuziif daabboo kee kaa nyaadha. Akkasidha. Ati silaa iddoo kosii qaragusii taati kan keenya rakkoon qabu. Anollee gaa sirriidha iyyuu iddoo fagoo irraa dhufe anollee ollaa makkeeti ganaa waan teessi mariisisee mallatteessa aduutti nyaadhee mangalaadha. Maali geggeessi wayyuu? Geggeessi. Rakkoon qabu. Maal la bira dhufe keessummaa maal la bira dhufe keessummaa noo si bira dhufe. Maali? Waama tokko nama polootikaa guyyaadha deema. Anumtu geggeessuure? Anumtu nama polootikaa. Taayi. Rakkoon qabu deebi'aa rakkoon qabu. Taayi geggeessaa sammuu. Rakkoon qabu. Maal sammuu maal? Geggeessi. Oromoon hin beeku. Jedha gaa. Ulfaadhaa Oromoo waan akkasiin beeku agarullee nama hin gashu. Nagaan. Galatoomaa jedha. Nagaan turaa gaa. Deema. Lafa gajjattee lafa nyaattu. Afuuftuu handaaqqoo seenaaf orginee hin beeknu nuti. Bara 2006 moo maal nyaanni? Har'a dhuftee har'a nyaatta. Asiifistii qe'ee miidiyaa keechi kaa'i. Daabboo fi muuziin garaa keetti nu bulqiluu fedhu. Biyyoon nyaattu siyaa nyaattu. Kolanii hafuuftuu wayya. Galma kooti galaa arti kooti galaa.